kabajamtoota caayaa aartii feesbuuk akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii jecha har'aan tanaa gaara mul'ataa gaafa gannaa gisee ilaalan akkasitti turree uffatee jiru sana har'aan tana kunoo kana fakkaata. Gayitiin isaa waan itti geesse fakkaatti har'a bifa kanaan argama. Gaarri mul'ataa kun seenaa waliin gisee ka'uu daddacha Bakar Waareetii wajjin ka'a. Bakar Waaree leenjii isaa waraanaatii fi akkasuma aadaa waraana gaafa sirna naftanyaa mormuu ture san bakka kanatti leenjii jabaa taasisaatti kan isaan turanii. Itti dhiyaata daawwadhaadha sinin jennaa kunoo kana fakkaata. Egaa kabajamtoota daawwattoota caayaa aartii feesbuuk peej akkam nagaa jirtu isiniin jecha har'aan tana kunoo imala keenya har'aatiin gara baddannootti imalu jirra. Qeen teenya gaarri mul'ataa kana fakkaata. Gannammoo keessa dhufuun baay'ee ulfaataa inni qorra waan ta'eef urree uffatee jira, magariisa uffatee jira. Amma mootu kana fakkaata biqiltuuwwan antaanii turan kan mootummaatti jaamaa garuu biqiltuun kun akkana bifa kanaan bakka buufamaniiti. Uummataatu hojjetaa mootummaa gurgurataa arguu qabdanii galatoomaadha. Itti dhiyaadhaadha, sheer godhaadha, laayik koomentii godhaadha. Galatoomaa ulfaadhaa isiniin jaallata.